namichatu sangaasaatu jalaa badee ol barbaadee gadi barbaadee sangaan kun hin dhabama yookiin argachuu dadhaba. Edaa sangaa isaa kana hattuutu qalatee jalaa nyaata. Amma gaafa inni sangaa kana barbaadu jechuun gaafa sangaa isaa kana barbaadatu hattichi sangaa kana hates namichuma kana wajjiniin sangaa kana waliin barbaadaa oolan. Nama waan kan keessa jalaa hate si wajjiniin waa barbaadu akka waan argannes akkasitti buuf. Amma gaachii booda sangaan kun si dhabame bakka buuteen bakka sangaan kun itti dhabame hin wallaalame jechuudha. Achi abbaan sangaa kun namichi sangaan jalaa bade kun bulchitoota qe'ee walitti waammateetu sangaa kan koona jalaa bade argachuu hin dandeenye hattuutu na jalaa hate sangaan takkaa sangaan kan koona jalaa bade hin beeku loon na jalaa bade hin beeku kanaafiyyuu hattuutu na jalaa hate yookiin hattuutu na jalaa fudhate sangaa koo kana naa barbaadaa jedheetu gaafa inni iyyatu warri komiteen yookiin warri bulchitoonni gandaa kun ummata kana walitti qabaniitu waa'ee sangaa badee kanarra haasa'u. Hattuun kun bakka biraa hin nanne hattuun kun numa keessa jira kana sangaa namicha kana hate kun asuma keessa jira malee bakka biraa hin dhaqu bakka biraadhaa dhufes hangaa kana namni hate hin jiru asuma nu keessa jira jedhee komiteen kun yeroo inni dubbatu namichi sangaan jalaa bade eeboo asitti lafatti hordateetu taa'ee dhaggeeffachaa jira. Amma taa'ee yaadee warri bulchitoonni kunis namicha sangaa hate kana yoo ragaatti qabaate waa tokko gochuu hin danda'an yookiin taa'anii dhuma haasa'uudha malee furmaata tokko akka argan namichi kun taa'ee dhumatti yaadee hin dadhabe jechuudha. Sangaan isaa badeera garuu nama sangaasaa kana hate kana baruudhumaaf barbaadee ta'uufii dide falli isaa harka qofa jira jechuudha. Mala dhaate jechuudha. Otuma komiteen kun taa'ee waa'ee sangaa kana haasa'u eeboo kana lafaa luqqaafatee tokko nagadhii isaan an qabiinaa an nama sangaa kuwate nan beeka duraaniyyuu an isinumti naa barbaada jedhee malee naga sisikaana jalaa mormattiin suuqa jennaan namuma gidduudha namichi sangaa hate kun ka'ee fiigee jechuudha narratti beekamee deema. Waan kana waa maleen kaase Oromo haqa kee falli kan kee si harka malee nama tokko harkan jiru. Kanaafiyyuu haqa kee namni barbaadachuu danda'u. Haqa dhugaa kan kee ka barbaadachuu sirra jiraatu si qofadha malee namni si jalaa waa hatee si walii waa barbaadachaa jira. Waa malee manni naaru jedhan. Akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun qophii kanarraa kan bakakkaa entertainment irraa isinii darbu. Ka isin keessumsiisu ana Daawitee Mekonen naggoon ta'u warra kaameraan waraabanii wajjin halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jechaa guyyaa har'aa qabsoo har'arra geenyee har'arra dhaabbanne kana keessatti namootiin shoora guddaa taphatan yookiin akka qabsoon kun eegalu akka qabsoon har'aa kun guddatee hidda baasee baala baasee akka inni dheeratee as ga'u warra qabsoo keenya kanaaf godhan keessaan nama tokko isinii qabadhee dhiyaadhe. Namni kun seenaa qabsoo Oromoo keessatti nama of tuulee an Oromoodhaaf akkas godheera jedhee nama of mul'isu otoo hin taa'in nama qabbanaa nama waan isaallee haasa'uu hin barbaanne nama waan seenaa isaallee nama dubbachuu hin barbaanne tokkodha. Namni kun nama hambaa qabsaa'otii keenya warra qabsoo kana keessatti bu'uura qabsoo kana ta'anii yeroo dheeraadhaaf qabsaa'anii kan lubbuudhaan jiraate warra lubbuudhaan hafe keessaa namoota xiqqoodha. Namni kun warqee yookiin dahaaba dhoqqee keessatti dhokatee taa'udha yoo barbaadan malee hin argamu. Namootiin akkasii seenaa Oromoo kana keessatti qabsoon Oromoo eessaa jalqabee eessa akka ga'e maalirraa akka jalqabame har'arra akka ga'e warra ijaan taa'ee arge keessaa nama tokko. Namni kun hambaa qabsaa'otaati. Seenaan isaa namooti xiqqoo biratti malee akka Oromootti addunyaa guutuun nama kana hin beeku. Kanaafiyyuu seenaa nama kanarraa waan baay'ee irraa barra. Qabsoo isaan kaleessa keessan turan irraa isa har'arra dhaabbannee maal akka turan kaleessa akkamitti akka qabsaa turan har'oo maal akka gochuun nurra jiraatu maal irraa baranna akka waliin itti dhiyaanuun barbaada. Namni kun Jaal Boruu Bariisoo jedhama. Jaal Boruu Bariisoo nama of tuulummaa hin qabaanne nama tasgabbaa nama suuta deemu nama of dhaadhatee Oromoodhaaf akkas godheera nama jedhee of mul'isuu hin barbaanne nama suuta deemu akka ilma Oromoo tokkotti Oromoodhaaf kaleessa waan kanan godha jedhee gaafa dargaggummaasaa bu'aa guddaa Oromoodhaaf buusee har'a qabsoo kana dhaloota itti aanutti dabarsee garamitti akka qabsoon kun deemaa jiru nama taa'ee ilaalaa jirudha. Jaal Boruu Bariisoo yeroo hedduu miidiyaa irratti dhiyaachuun barbaadu. Ana kabajee yookiin waan ana beekuuf seenaa isaa kan gabaabsee yoo seenaa isaa haasofne torban lama fudhachuu hin danda'a. Garuu irra utaalaa daqiiqaa tokko qofa
irraa haasofnee sa'aatii tokkoof deeqa 4 irraa waraabe bakka lamatti adda qoodetanii isiniif dhiyeessa. Jaal Boruun qabsoo inni irraa kana keessatti godhe keessatti maal keessa darbe akkam ture maaltu ture isumarraa dhaga'uudhaaf teenya. Akkam oltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii teenya kanarraa kan bakakkaa entertainment irraa isinii darbu. Ka isin keessumsiisu ana Dawite Mekonen ogguun ta'uu ka kaameraa nu waraabu Surraa Tolasaadha wajjin guyyaa gaarii yookiin halkan gaarii isiniin jecha guyyaa har'aa nama qabsoo Oromoo kana keessatti warra shoora guddaa taphatee fi qabsoon ilmaan Oromoodhaa har'a irra ga'e kana keessatti warra seenaa isaanii keessatti ilmaan Oromootiif waan guddaa hojjetan keessaa nama tokkoon isinii qabadhee isinii dhiyaadheera. Innis Jaal Boruu jedhama. Jaal Boruun akka hundi keessanuu beektan qabsoo Oromoo kana keessatti bu'aa bayii inni keessa dabarsee fi seenaan isaa maal akka fakkaatu gabaabsee innummaanuu nu himuudhaaf deema. Kanaafiyyuu akka bakka tokkollee akka hin deemne viidiyoo kana subscribe, like, share gochuu akka irraanfanne. Kanaafiyyuu baga qophii teenyatti dhuftan isiniin jedha. Jaal Boruu baga qophii teenyaaf si kabajnee si waamnee qophii teenyatti argamuudhaaf nu kabajjii dhufuu keef galata guddaan sii qaba. Gaaffiin kiyya ka jalqaba mee eessatti dhalattee eessatti barattee naannootti dhalatte namuu bakkatti dhalate qaba bakkatti dhalatte kan akka tanatti tun barbaade. Fayyaa ta'ee galatoomee tileenaaf erga galatoomee akkuma hin ta'etu maqaan kiyya Boruudha. Boruu Bariisoo jettee maqaan ittiin beekamu Boruu Bariisoodha. Qabsoodhaati. Bakki ittiin dhaladhee Baalee Goobbaa naannoo Roobee Baalee jedhamtu yeroo ammaatti kapitaal siitiidha. Bakki itti dhaladhee naannoo sanitti dhaladhee jechuudha. Sanirraa kan ka'e egaa achuma akkuma nama biyya sanii dhaladhee egaa xiqqoo guddadheetiin hin jedhee beektaa namni biyya keenyaa kun Amaara kanallee osoo waliin Goobba kan isuma jala osoo jirru waliin illee hin jirru gartee walitti illee hin dhufnu walitti illee hin seennu du'aaf jirullee waliin hin qabnu. Namni waliin gaafatu. Waliin gaafatu. Kun eeguma safaraan dhufee booda walitti seeni malee namni waluu quban qabnu. Waluun beeku namni. Waluun beeku maaliif gandi Amaaraa addaanii gandi Oromoo walii addumaan qubata. Walitti hin dhufnu turre kan waliin wal jijjibbinaa turre. Kun maaliif nuti illee isaan tuffannaa. Dhugaa. Isaan illee waan nuti uffatu gartee. Dhugaa. Wayita magaalallee wal xiqqeessina kanumarraa kan ka'eetu gartee egaa wanni faamilii irraa himamus jibbaan kunis gartee irraa argita. Nuti illee isaan kun maal inni jenna isaan nuti uffanna isaan illee nuti uffatu kunuma kanatu gartee booda gara qabsootti oofuu jalqabee. Gara qabsootti yoomitti makamteeti? Torbaatanii jalqaba wayita Haile Sillaaseen kufuuf ka'u kana shororkaan ka'ee ture. Umriin kan kee gaafas dargaggeessaati? Dargaggeessaa miti ijoollee. Ijoollee gaafas. Wayita ijoolleen dhagaa darbitus ijoollee elementaries ijoollee yuunivarsiitii kanallee hin dhageenyaa wayita isiin kakkaatu waan kan akka gaariitti hin beeknu bartee. Maal akka ta'e hin beektan? Maal akka ta'e hin beeknu. Garuu namatti tola. Maaliif wayita jettu sitti tola. Waan inni gara deemullee waan inni akka ta'e illee hin beektu. Garuu ijoolleen kunillee kaateetiin hin gartee elemantariitus dhagaa darbituu maal jettii wanni kun jajjabaachaa dhufee jira. Oduun hin deddeemaa waan deemu kana namni warri guddaallee hin beeku ijoollee dhiisiti. Hoyyema. Kanarraa kan ka'e egaa booda dubbiin jabaachaa dhufee jechuudha. Ammas warri Oromootaa kunis namoota sabboonota Oromoo kan duraan Maccaat Fulama keessa turan warra gurguddaa kanneen ijoollee tokko tokkollee isaanillee hubataan maal jecha Oromoo jechuun barii poolitikaa ture. Oromoo jechuun iyyuu? Oromoo jechuun waan gartee dhoysaa wayii waan Oromoon barii waan akkasiiti Oromoon akkasitti jiran yoo jettu waan namni hin beekne wayii waan dhoysaan dalagamu.
nama yusitin fakkaatu gartee jira miti. Waan dhoksaa wayii fakkaata. Waan dhoksaa wayii waan inni ta'e hin beekne fakkeenya foyita durii wayita jedhanii yoo dhageette jiraatte algaan socho'ee jedhu. Gaafa namicha aangorra jiru sana. Gaafa Sillaasee wayita haasawaa wayita dhageettu algaan socho'ee jedhu. Algaan socho'ee wayita jedhan kana algaan kun socho'ee namni hin galuuf gartee maali algaan socho'ee algaan kun gartee akka waan dubbatu akka waan nama ta'ee akkas fakkaatamee wayita. Sirri. Namni waanuma maaliif kana gartee haala keessa jiranii fi waan namarraa dho'isanii fi namni dukkana keessa jiraa jechuudha. Waan beeku. Waan beeku waan mootummaan taateen beeku. Sirri. Mootummaarraa fagoo jira. Akkuma isin jedhu kana nuti gartee walitti seennu wal arginu gabaatti wal argina yookaan firdi beetti namni wal arga sanirraa waan hafe soshaalii waan waliin qabnu tokkollee hin qabnu jechuudha. Walitti dhufnu cidha walitti dhufnu waliin gaafannu kan dhukkubsatee maal hin jiru jechuudha. Nama dhibe gaafa sanallee Oromoo akkas ture jechuudha jireenyi keessan gaafa sanayyuu. Akkasuma ture warra baala cuftinuu kifla gariin sun akkasuma ture bara booduma as wannoo ta'e malee inni magaalaa jiraata. Kunis ganduma adda jiraata. Walitti hin dabalatan. Walitti hin dabalatu namni. Walitti hin dabalatu. Ganda Amaaratiin walitti hin dabalatan. Garuu Amaara kun akkamitti mochi qubachuu danda'e baay'inaan amma walirraallee qubsuma lafaatiinillee walirraa fagoodha. Akkamitti achitti qubate gobbatti Amaarri eessaa dhufe? Akka jedhamutti gobbaa kana duraan wayita Amaarri gaafa lola duraanii osoo gartee Arsiidhaan wal lolee waggaa 10 isaan eega cabsee as dhufeen booda karaa azooyaaniin kanaan ol bahee jedhu. Wayita dhufu kana amma uummanni hin loleen. Loleenii wayita jedhu turee nama bitatee cabsee seene amma gobbaan seene. Warra isaanii lolee bakka san kaambii godhatee iyyuu. Achuma godhate kaambii. Amma kaambii isaati gobba bara. Kaambii waraana isaanii. Kaambii waraana isaanii gaafa duraan dhufu gartee nama lolee nama cabsee achuma kaambii godhate. Kaambii godhate achumatti hafe. Achumatti hafe. Nama kaamfitee achumatti hafe kaambii isaati. Akkasitti achi qubatee jechuudha. Akkas qubatee jechuudha. Waayee gaarii. So gara qabsoo gamba erga of bartee erga dargaggeessa taatee booda gara qabsootti makamte. Erga yoomirraa kaateetiin ati qabsoo Oromootti akka Oromootti qabsoo Oromootti itti makamuun an Oromoodha ofiin jedhee dhalli namaa tokko ilmi dargaggeessi ilmi Oromoo tokko an Oromoodha jedhee Oromoodhaaf waa tokko godha jedhee yerootti qabsoo kanatti makamuu jira. Yoomitti makamte qabsoo kanatti? Qabsoo kana akkuma isin jedhu kana bara 2000 fi bara 19 malee 19 fi 70 kufiinsa Haile Sillaasee otuma Haile Sillaaseen kufiinsa gifta dargii san keessa. Okay, gaafa sana yeroo qabsootti makamtan eessa dhattu? Bakkuma itti dhalattan sanitti bosonatti seentanii loltu moo bakka itti dhattanii wal geessanii waliin taatanii bakka itti loltan qabdu gaafas? Lakkee akkitti qabsoon kun akkitti jalqabu jalqaba namni waraanni hin jalqabne iyyuu hin jiru. Namni nama gumeessuun Oromoo ta'uun Oromummaa ka'ee himuun wanni kun gartee qabsoon kun akka dhaabatitti deemuun nama si hoogganu nama sitti himu barbaachisa. Sirri. Ati namoonni ati wal argituun kunniin warra waa beekan akkuma isin jedhu kan warra Machaa Tuulamaa keessa ture warra Oromummaa isaanii beeku warra gurguddaadha warra beekota kunniin. Warri kunniin namoota ijoollee yuunivarsiitii keessa illee jirantu tura. Warri turan jiru. Gaafuma sanayyuu. Yaa warri ijoollee yuunivarsiitii keessa turan jiru. Maal warri Dr. Baroon fa'aa Dr. Maamii Gizee sanuyyuu. Qunnamtee? Dr. Baroon yaa. Wal beektu? Wal beena. Warrummaan achi keessa ture sun warrummaan qabsu sun jalqabeeyyuu warra doktoraati. Warruma wal beeku? Warruma wal beeku warruma doktora Oromootaati mitire kunniin. Warri isaanii waliin immoo seelii qaba warri isaanii waliin hojjetanis jiru. Sirri illee sirri. Inni sirri. So amma gaachii qabsoon kun bal'acha. Ila wanti kun si ibsu barbaada sirriitti. Laala qabsoon kun osoo waraanatti seeniin nama dammaysuu fi nama horachuu ture. Nama kanatti himuu. Nama kanatti himuu, nama barsiisuu, nama horachuu. Nama akkitti horattu akka dhaabatitti malee akka waldayaatitti himi. Sirri. Daandii horattaa, nama horattaa, nama qorattaa, achi keessaa nama filattaa jechuudha. Kun osoo gartee dhaabni Oromoo bu'uura Oromoo fuu deemaa garuu
hin bu'uureffamne beeke. Dhaabummaan akka dhaabatti hin jiru gaafas. Akka dhaabatitti wannoo seera fi sirna baafatee waraan ijaarratee hin jiru. Ajaa'iba. Yaa kun akkasii bara. Kanaafuu gisee san keessatti maal inni jiru? Namoonni kun walitti dhufanii waan Oromoo kanarratti haasa'anii namoota illee qoratanii seenallee wal barsiisanii waan jiru namallee gartee tartiibatti karaa qabsiisanii ittiin deemu jechuudha. Innumtuu qabsoo ture gaafa sana. Gaafa qabsoodha qabsoodha. Oromummaan wal argu Oromoo jechuun kun mataan isaatti poolitikaa. Poolitikaa ture gaafa sanatti naan jettee bara. Sirrii. Oromoo waan jedhanu ati maaliin Oromoo yoo jedhan namni kun akkamitti ilaala waan tortoraa wayii gartee waan hin jirre wayii akka tuffiiti. Tuffii nama tortoraa waan beeyni dubbatus. Oromoo jechuun nama akkasii. Oromoo jechuun lagga akkasitti hubata garii. Gariin immoo warri manguddoodha nuti Oromoodhaas hin jedhu. Warri of beekanis jiru. Warri of beekanis jiru. Haa ta'u malee wanni irraa hir'uu hedduutu jira. Akka siyaasatitti wanni isaan gartee inni hedduutu jira. Garuu Oromummaa ta'uu isaanii isaan inuma beeku jechuudha. Amma gaa akkitti Oromummaa kanatti ho'itu walitti dhufnu Oromummaan kun waliin nu fide. Namoota jira namoonni akkuma isin jedhu kana namoonni namni wal baratan jiru namni daandii horatu jiru namni garanaan gartee nama waliif fidu jiru. Kana keessatti booda maaltu dhufe dhaabumaayyuu akkuma gartee duraa ijoollee yuunivarsiitii keessa jirtullee Oromoo jetteetiin lafti faa gartee abbaa lafaati faa taatu lafti qotee bulaatii jedhu dhaadannoo akkasii fa'aa ture. Yoo kan yaadattan taate sanirraa amma gara dhaabatitti jijjiirame jechuudha. Waanuma kanatu kan nama dammaqsuun ture sanatu akka dhaabatti amma namni dhaaba of godhate jechuudha. Namni kun dhaaba godhate. Dhaabni kun duraan kan jedhu Macaa Tuulamaa kan jedhu kuni dhaaba Oromooti. Dhaaba Oromoo yoo ta'u dhaabni kun gartee sirnaan piroogiraama qabaatee akka dhaabatitti gartee socho'u. Hin socho'u. Garuu dhaaba jechuun dhaaba politikaatii fi dhaaba ummataatiin dhaaba siyaasatii mi beektu. Dhaaba siyaasatii miti. Waan siyaasaa dalaga. Garuu akkaataan inni akka dhaaba siyaasaa miti. Akka dhaaba siyaasaati. Wanni inni dalagu wanni inni godhu akka nama akka siyaasatitti hin tarkaanfatu. Garuu kuma siyaasaallee dalaga bara. Siyaasaallee wanni inni dubbatus. Sirri. Taaddasaan fa'aallee siyaasamaa fi inni siyaasaadhuma yeroo sana. Siyaasama. Garuu haa ta'u malee dhaaba akka ammaa kana hin qabaanii turan. Hin jiru gaafas. Hin jiru Macaa Tuulamaa. Achi booda gaama. Amma waldaati. Waldaa fi dhaabni siyaasaa adda. Macaa Tuulamaa iyyuu waldaa yabarsila. Waldaa kasiin jechuun barbaadee kanuma. Sirri. Macaa Tuulamaan kun waldaa. Waldaan kun immoo kama siyaasatti beekin. Siyaasa gaafa nuti biyya jirru iyyuu waldaa Macaa Tuulamaa jedhan malee keessi waan biraa. Keessi inni Macaa Tuulamaan kun iyyuu amma gaafa Macaa Tuulamaa arfii dhaqee waan isin qaltan nuti nyaanna isin warra kiristaanatti yaanii sangaa dhiyeessaniif warri kunillee sangaa ofii dhiyeeffate. Lakkii isin gorraa waan isin gorrata waliin nyaanna nu tokkuma jaanii waliin makatan. Waliin makatanii nyaatan gartee. Waan nama dhibu kun. Okay, achi booda gaamitti amma kuni maal uume amma waan sanirraa amma gara siyaasatti jijjiiruu jalqabe jechuudha. Amma siyaasaa alallee qunnamuu jalqabanii dhaabni Oromoo kan himatullee ala hin ture gizeessan akka maqaa Oromoo jedhee hin baafatu malee. Maqaa tabiraa qaba. Maqaan inni qabu. Maqaa cunqurfamtuu Itoophiyaa. Garuu yeroo immoo akka maqaa yeroo akka Oromootti maqaa jijjiirratu akka dhaabatti yeroo ta'u maqaa maal baafate? OLF gaa. Adda bilisummaa Oromoo ta'e? Eenyu baantaati? Kanumti yeroo amma duraan akka waldaatti ture miti? Achii booda yeroo bahu? Inni achuma jira. Achuma jira inni? Inni achuma jira. Inni hin tuqamne bara. Inni hin tuqamne. Inni osoo achi jiru warruma achi keessa jirutu waan kana wannoo godhe malee inni achuma jira. Bara ammallee Macaa Tuulamaa maalee caffeedhaan kun inuma jira bara. Inni achuma jira. Foormaalee achuma jira. Garuu namoonni isa keessa turanii fi namoonni achi keessa turan kan beekan martinuu gara kanatti dhufanii. Akka dhaabataan amma adda bilisummaa Oromoo OLF ta'an. Amma yeroo akka dhaabataan yeroo akka OLF ta'an amma
waajjirri kan jiru eessatti baname? Achumatti baname moo biyya ollaa? Waajjirri Dawayitu hin jiru. Gaafa jiru hin jiru? Ha, diina keessatti waajjira eessatti banate? Eessatti banta jedhe? Oromoo jechuun si hissejjeessa. Ati waajjira akkamitti barachuu dandeetta? Achi booda eessa baname egaa waajjirri kan jalqabaa? Fakkii bareelaa wanni jiru. Ila Oromummaan kun na Oromoo jechuu kana nama keetu wayita barsiiftu bar namni siin lolaaba. Gaafsan siin lolaa bar namni. Oromoo namni sirraa fudhatu Oromoo nu sirraan fudhatu Oromummaa. Ani Oromoo dho jettee sirraan fudhatu. Kun qottuudha ofiin jedha, kun arsiidha ofiin jedha, kun shawaa gaallaa ofiin jedha, kun wallagga ofiin jedha, kun maali ofiin jedha bar namni. Kun ambooraan kun maali siin jedha bar. Namni Oromummaa sirraa fudhatu Oromummaa nu hin tikkaata. Maaliif? Namni of wallaalee jira. Sirri. Of wallaalee jira. Garuu wanni guddaan tokko maal inni warri beekan warri gaafa dargiin dhufee nama kana walqixxummaa kenninaaf regional autonomy kenninaaf jedhan san regional autonomy hin jiru Oromoon tun hin jirtu jedhanii baroo akka ta'e. Akkamitti hin jirru Oromoo afaan tokko hin qabdu aadaa tokko hin qabdu maa wannoo ji'oogiraafii isaanii tokko miti akkamitti kana regional autonomy kenninaaf jedhanii bara. Barwaan nama dhibu. Yaa kanarratti warri adda bilisummaa miseensi warri amma jennu kun asirratti hojjetanii jiran. Asirratti wanni hojjetan maal inni osoo isaan hin beekin Oromoo Walloo fi Wallaggaa fi Shawaa fi Harargee fi Arsii Baalees Sudaa wala kawaan bakka Oromoon jirtu waliif fidan. Waliif fidan. Waliif fidan. Cultural show jedhanii uuman. Cultural show kun maal inni argisiisuma. Cultural kun yoo dhufu namni ka Booranaa dhufe, ka Gujii dhufe, ka Arsii dhufe, Baalee dhufe, Wallaggaa dhufe, Walloo dhufe, Jimmaa dhufe, eessayyoo dhufe. Namni kun turjumaan jidduu isaanii hin jiru. Afaan Oromoo haasa'a. Madda afaan isaa Oromoo haasa'a. Afaan Oromootiin taphatu. Afaan Oromoo waliin nyaatee waliin kolfee waliin gammadee addaan deemu. Haya afaan tokko hin qabu jettanii jarri kun. Ofiifuu tokkoo miti jettanii. Jarri kun amma. Garuu mul'ala tokko. Jarri kun amma dalagaadhaan tokko ta'uu isaanii argisiisan. Isaan waakkatan san dalagaadhaan amma tokko ta'anii jiran jechuudha. Gaafa amma kunillee hin kufe. Garuu sanuu kennuufi barsilaa akka nama kennuufi Itoophiyaa kana keessatti namni regional autonomy kennaniifuu hin jiru gaafa jedhan Oromoon hin jirtuyyuu jedhanii waakkatan. Afaan isaanii tokkoo miti waluyyuu hin beekani aadaan isaaniillee tokkoo miti. Garuu achi booda gaanfa shalee ololli kunis hin taane. Hin taane gaa osoo beekanii dura dhaabbatu osoo isaan hin beekin dhufeeti sunuu dura dhaabbatee amma fashalee jira jechuudha. Gaafsan sirba amma qeerroo bataatuta hin jarjartu gaafasee gaafasaan qeerroo bataatuta ijjeejje otoo aadaa qabnu inni jedhedha. Ni beektamii Gaaddisaa. Wannoo jira gaaddisaa miti. Eenyu kan sirbi gaaddisaa miti? Wannoo jira kanarra jiru kan. No gaaddisaadha. Gaaddisaa Abdullaahiiti. Kanarraa ture dhugaa keeti. Nama guddaa gaaddisaa Abdullaahi egaa. Wataan muraa'een maqaa sana jalaa madeessaa gaaddisaa miti gaaddisaa waan biraa sirbe. Gaaddisaa miti? An gaaddisaa irratti hin dhaga'ee garuu. Gaaddisaa illee nima sirbe ta'a malee gaaddisaa miti ka gaafsan sirbe. Maqaa Shankifeen gaafa. Shankifee miti. Maqaa isaanii jalaa badee gurraacha qal'aa dheeraa tokko. Eenyu nama dhaga'ee an gaaddisaa irratti hin dhaga'ee. Tole egaa achi booda egaa. Achi gartee kuni amma Oromoo hedduu kaasee jira bara. Bilisummaa tiyyaasee manna mararii ka jedhullee qaajibaa ka jedhu tokkollee dhageette. Kun hundumtuu Oromoon amma walitti dhufuu jalqabeeyyu. Oromummaan mataan isaatu gara biraatiin walitti dhufuu jalqabee Oromummaa isaallee gartee tokko ta'uu isaa mirkaneessee jira jechuudha. Addi bilisummaa Oromoollee qabsoo isaa ittuma fufee barattoota keessas qottuu keessas hojjettuu keessas bakka maraayyuu namoota isaa miseensa qorataa itti fufee jechuudha. Kanumarraa kan ka'e warra duraan ala jira warra Oromoo leellisan garuu maqaan isaanii maqaa Oromoo osoo hin ta'in maqaa cunqurfamoota Itoophiyaa kan jedhu sanillee walqunnamtii godhaniiti biyya dhufee ture innis. Biyyatti deebi'e innis? Biyyatti dhufee dho'isamaan dhufee jechuudha.
nama Oromootumatu waamee akka biyya seenuu godhanii waan kana irratti mari'achuudhaaf. Wanni marti naan darka wanno bara wanni Dhoksaadhu waan dalagamu. Malee wanni ofiisaa wanni ofiishaaliin tokko illee hin jiru bara. Maaliif peeparii tokko yoo sirriitti argan sijjeessanii bara. Hinduu ta'e siif hin absu yeroon isaa yeroo badaadha. Wal gaafata waan tokko sirriitti haasoma keenya irratti namni wayii Amerikaan gibbee yaaniini miskiina wayiitti na fakkaata bakka buluun qabu gaazexaa kunoo namni finfileetii kana ijoolleen haphaa maaliin kun namu hin darba gatee akka namni dubbisuuf bakka bakkatti buusaa beektaa namni bakka bakkatti maxxanfattee osoo hin argine bakka bakkatti darbattee biraa deemta waan kana karaan itti dhaadhessituun karaa kana malee waan malee gadi baatee waan jettu. Hin dandeettu ofishaaliin jettu yoo si harkatti arganillee sijjeessan. Amma kun walitti haratee gartee waraqaa argadhe jedhee irra ciisee beektaa irra rafee. Barnama dhiba. Kan arganii yoo jedhan qabanii jaalala kun inuma qandanyaa. Inni waraqaa sanarra ciise. Waraqaa sanarra ciise gartee kun qandanyaadha yaani qandanyaa haphaadha yaani natti gurbaa ajjeesan jira. Inni ajjeesanii. Maaliif waraqaa adda addaa kadhaab adda addaa namni hin darbaami inni argatee miti fudhatee hafatee irra ta'a kun qandanyaadha yaani. Akkasitti ajjeesan. Zaman akkasitti ture jechuudha. Zamana badaa ture. Zamana badaa. Ammallee badaa. Ammallee sanuma. Ammallee sanuma. Achii booda akkam taatan gaama achii booda garam eessa dhaqxan gaa? Ilaa wanni jiru gaafa amma wanni kun namni illee walitti dhufee Oromoon kun wal beekee namni alaallee dhufee ala keessallee maaltu jira waan gabaasaan alaallee kaawwayyaallee na warra dhufisanii warra alaa dhufisanii wal hubatanii amma dubbiin garam deemu jirti gara gartee waa ijaarachuu deemu jirti jechuudha. Giree san keessatti mootummaan Somaaleetii miti mootummaan Itoophiyaa tunillee akkana Raashiyaan waan achi jiruuf jarri kunillee Ameerikaanii waan gadhiisee jiruuf Somaaleen tunillee sodaa qabdi mootummaa akkamtu dhufaa Itoophiyaa keessatti hin beektu sodaa waan qabduuf firallee barbaaddi. Duraan Oromoonni achi jiranillee nima jiranii kan isin gargaartu garuu maqaa ofii barbaadde Somaalee garbii waan akkasittiin gargaaraa turte amma nama jaha ergannoo gara Somaaleetti nu erganama. Isin ergan. Eenyu faati gaafas? Gaafasan Abbo Uumame Tikkuu yaaniin jira. Abbo Uumame Tikkuu. Namni seenaa qabeessa maal isa beeka seenaa dhaga'e malee. Gadaa Gammadaa. Zakariyaa kan jedhaniin Muhii Abdoo. Muhii Abdoollee dhaga'e. Haashim. Tokkoona nam jaataaneera inni jechuudha Somaalee. Somaalee. Maaliif laxxanama? Somaalee waan dha'ineef Somaalee irraa gargaarsallee barbaanna. Ofiisallee achitti ijaarachuu barachuu barbaanna. Leenjillee fudhanneetiin biyyatti deemuu barbaanna. Achi booda isin simatan mootummaan Somaalee kun isin simate moo maaltu ta'e egaa achi booda yeroo achi dhaxxan maal? Mootummaan Somaalee nu simate illeedha. Akka nu simate qabaa warri akka nu yaadni san hin taane Somaaleen maal jechuu jalqabdee asitti yoo gartanii ofishaalii yoo ofiisallee kan isinii bannu taate warra Afrikaan shaaftariin gartee nu dhoogga kanaaf yoo alatti ofiisa qabaattan akka gartanii dameetitti. Akka dameetitti asitti banadhaa jira. Akka dameetitti asitti banachuu hin dandeettan ta'a malee ammatti isinii banuu hin dandeenyu ka jedhuuni gartee dubbiitiin lafarraa harkisuu jalqabanii jechuudha. Haa ta'u namni barbaannellee warri olaanallee warrumaa nuti dubbisanillee dubbima bichaa taate garuu dubbiin. Nuti wanni barbaannu akkuma siin jedhe kana ofiisallee ijaarachuu leenjillee fudhachuu waa namoota keenya ka achi jiranillee warra leenjii qaban sanillee isaanillee ofitti mayne biyyatti gallee qabsoo keenya itti fufuudha. Ka hidhannoo.
Kanaafuu isaan leenjillee qaban gartee warra biyya alaallee deemee leenjillee fudhatee Kooriyaa biyya adda addaatti jiru maaliif warra Eastern Bloc jedhaniin kana waliin Somaaliin rileeshinii waan qabduuf ergitee namoota kana namoo hedduu waan leenjiftee jirtuuf nuti amma waraanni kennallee jira namni kenna kan jedhu gartee qalbii guutuudhaan wannoo jenna. Haa ta'u malee dubbiin lafarra xiqqoo nurra harkifatee hin taane. Haa ta'u immoo gargaarsa nuu godhaniit asirra deemaa nuun jedhan. Osin ari'ani? Ari'uullee osoo hin ta'in biyya biraa deemati achitti ofiisa banadhaati. Isin gargaarraa? Isin gargaarraa sammuudha jira. Hayyee jennee deemnee amma. Deemnee biyya Adan dhaqnee warri amma. Adan? Adan kun eessa? Yaman. Yaman dhaqaniidha? Yamaniin kun duraan lama mootummaa lama qabaa ture. Walitti dabalamee mammalee amma Adan mootummaa addaati. Warri isaan mootummaa addaati. Amma walitti dabalaniiti mootummaa tokko ta'an. Gaafa achi dhaqnu warri amma biyya dhufee kareessi jedhu kun isaanillee deebi'anii achi jiru. Duraan biyya biraa turanii achirraa immoo amma Adanitti galanii jiranii Adanii ofiisa qaban. Namni gaafa jarri dhufan jara waliin dhufe elemoon fa'aa waliin namni dhufe deebi'ee achi jira. Namni kun yoo dhufu yoo nu dhaqnu biyya isaan jira isaanitti illee informeeshinii gaarii gabaasaa hin kennineef jedha namni kun. Akka ammaa kana gartee telefoon akka ammaa kana hin jiru teknooloojiin akka ammaa kana hin jiru wanni ati wal qunnamtuun faaksiidha faaksii sanuu argachuun cinqiidha innuu eessa deemtee sanuu gartee sekireetiidha rakkoo guddaa jira gartee sanuu mootummaa nama mootummaa bakka ganda mootummaa fa'aa argatta telefoonuma kanaa yoo argattu telefoonni gartee nama deemtee gootu kana gartee rakkoo guddaa jira jechuudha. Haa ta'u yoo achirra innuu gabaasaa akka gaariitti hin arganne namni kuni jarrillee gabaasaan argan nama kanarra namni kun isaan sobee gaafa dhaqneetiin hin jenne jarrillee nu simatanii qalbii qulqulluudhaan nutti nama gartanii jara kanallee waltaasaa nuun jechaa jira ajajni nutti kennamee jira dhaabarraa ajajni jara kanallee walitti fidaa ofiisallee achitti banadhaa asitti jara kanallee wal fidaa wanti wala amma nuti amma wannoo san qabna jechuudha mandeetii san qabna. San qabannee dhufnee yoo dhufnu akka nu argine sanii dubbiin akkuma ka warri Somaalee lafarra nu harkise achillee amma akkasuma taa'e. Rakkoo jira. Rakkoon jirtu kun rakkoo amma namtichi wayita elemoo qilxuu biyya seene elemoo wareegamee jira. Inni elemoo biraa baqatee deebi'e. Wayita deebi'e kana ammoo informeeshinii gaarii iyyuu jiraan hin kennine. Jaartii isaatittuu hin himne. Jaartii lama elemooti. Jaartittuu elemootittuu hin himne namni kun. Amma gaafa dhaqnu wanni martee gartee xiqqoo dheedheedha gartee. Amma jidduu lamaan xiqqoo akkana deemnee waliif fiduufillee gaafa yaanu amma hin taane nurraa shakkii godhatee jira amma namni kun. Osoma akkasitti jirru amma maaltu jira akkuma isin jedhu kana warra alaa kanallee namni quba qabu nama alaati. Ati keessummaan alaa dhuftee miti. Wayi baay'inaan nuti ture. Nama manaatti waan jiru san beeka waan biyyaallee isatu beeka nuti hin beeknu. Amma maaltu argame shakkiin argamtee jidduma kanatti wal dhabiinuu argamte. Amma kun waan tokko haa goonu itti jedhu kun immoo waan biraa barbaada maqaa biraatu uumatee jira. Namni kun amma kachirraa ka'ee wal dhabiin dhuftee wal dhabii kana keessatti amma gartee rakkoo guddatu ture. Ture gaafa. Gartee warri Eertiraa kun wal fixaa beektaa wal ajjeesaa warri alaa kun akkasillee haa goonu haalli jedhamu ture. Hin taane. Waluma isaanii moo? Lakki inni kun isa kana jedhu. Amma addaan jiranii beekaa. Addaan jiran. Boodan taane fuudhanii waan adda addaa godhanii fuudhanii amma Somaaleetti dipoorti nu godhani. Maaliif Somaalee dhufnee miti? Sila Itoophiyaatti nu deebisuu barbaadanii iyyuu isaanii yookiin ajjeefna yookaan Itoophiyaatti deebifne darginaa obbaasu kan jedhu ture. Amma waldhabnaanni fuudhanii Somaaleen nu darbanii jechuudha. Namni lamanichi nu ganee nurraa hafe. Achumatti nu ganee nurraa. Ismaaliin dhaabbatee nama lamaa gisee masanuu. Namoonni lama nuti amma nama. Warra isin wajjin dhaqe moo? Namni waliin dhaqe nama jaha turreemi. Nama jahan keessaa afur dachaa nama.
Lama achitti hafeem. Isa walii wal ta'an hafan nu galan isaanis warra darbisan keessaa tokko isaanis. Amma Somaaliif deebinee Somaaliif dachaanii yoo jennu amma maaliree tenne namoota biraallee arganne ijoolleen duraan beeynullee tabiyya keessa turtellee dhufte. Ijoolleen waan quba qabdu akka ammaa kan teknooloojiin hin jiru wanni quba qabdu maal inni ijoolleen teennaa ofiisa banatanii jiranii ofiisni jira maaliif jira itti dabalamnee jooyi goonaa gartee qophaa'ee dhufe namni yoo dhufanuu wanni akkasanii miti. Waa tokko hin jiru. Wanni akkasii sun hin jirtu. Amma warri hedduun dabalamanii achitti wal argine. Warri waraana keessa turellee nam tokko ishee alaqaa salleessaa jiloo jedhanii nama Booranaati. Inni achi nu dabalamee nama afurii waliin saarii jaarsoo warra jettu ijoollee tokko nama afurii waliin nu dabalaman. Amma warri biraallee nu dabalame amma heddummaan illeedha. Amma maal goonaa jennee mari'anne amma jarri Somaalee kunis Abdulkariim fa'a. Abdulkariim ni beekame? Jaarraa. Jaarraa abbaa gadaa. Man hidhaa ture inni. Somaalee gaafa inni turre gaafa dhufne. Namoota keenya hidhaa jiranillee nu gadhiisaa jennee ni jirre. Isinii gadhiifnaa nu jiran. Isinii gadhiifnaa ammatti garuu isinii gadhiifnaa nu jedhan. Haa ta'u malee isaan maaliin eeggatu gaafa Oktoobar jedhanii gaafa agartee wannoo isaanii guyyaa ayyaana isaanii ka warri kooministii kun Oktoobarii kana leellisa agartee kabajata agartee guyyaa Oktoobarii kana guddisanii raasharraa waan dhufeef kanaaf guyyaa san gadhiisan isallee Abdulkariimi. Gaafa san gadhiisan. Abdulkariimii fi warri isaa waliin hidhame man dheeratti gadhiisan. Maqaan jaarraa abbaa gadaa Abdulkariimii ta'uu warraan bareen. Jaarraa abbaa gadaati maqaa qabsooti jaarraa abbaa gadaa. Maqaan isaa Abdulkariim. Abdulkariim. Har'a nagaa dhageen beeku. Akkasii. Nama dhiba. Waan beektu seetedha. Abdulkariim Ibrahim. Ajaa'iba. Amma isallee gadhiisanii walitti dabalamne amma. Walitti dabalamnee jirra. Jaarraadha waliinis. Jaarraa waliinis amma Somaaliitti walitti dabalamnee jirra. Garuu haa ta'u malee Somaaleen ammallee nu qumisirima hidhamee akka jirutti malee nama keenya akka barbaannetti waliin dubbannee wal arginee keessa bobbaanullee nu goone. Namootuma tokkotu wartee dhokatee nu dubbisa. Galgala fa'aa maal fa'aa haaluma adda addaatiin malee waanuma gartee biyyuma bilisummaa qabdu nutillee bilisaa waan akkasiitiif deemnaa waan yaada keenya ibsannaa yaada isaaniillee nu ibsanii walitti dabalannaa kan jedhu suni hin jiru. Maaliif Somaaleelleen waan ofii barbaaddu qabdi. Waan ofii barbaaddu qabdi nutillee waan barbaadnu qabna. Nuti immoo waan isiin barbaaddu san hin barbaadnu. Nuti Oromoodha. Isaan kan barbaadan immoo biyyuma teenya sanaayyuu haga bakka Hawaashii fi Waabeen irraa dhufu kanaayyuu biyyuma teenya kan jedhu gartee yaadni isaanii waan akkasitti mataa keessa jira. Ijoollee ofiillee kanuma barsiifatu. Kana waan ta'eef xiqqoo gartee fuula gaarii fakkaachaa nutti argisiisa ammoo waan ofii keessa oofachuu barbaada. Kanaaf namoota akka nu qunnaman hin godhani nullee akka nama san qunnamnu hin godhan. Nama keenya akka duraan nuti gartee warra leenjii qabu kanaayyuu itti dabalamuu fudhannee gallaa biyyatti jennu sanuyyuu wal qunnamtiin hin jirtu. Namni kun illee fagoo achirraa jira namoonni jiru kanallee wal qunnamtiin hin jirtu qorii wal jedhanii lafa fagoo jiranii. Amma kanarraa kan ka'e ta'e Abdulkariim illee nutti dabalamee Ziyaad barree illeen foormaalii isaa walitti qabee warra duraanii Somaalee garbii jedhu kanaa fi gartee walitti qabee waan barbaadu Abdulkariim illee achirratti haasawa godhee nuti oduma dhageenya malee waan sun irra qabamannoon fudhanne waan barbaadan banachuu hin danda'e godhuu hin dandeettan kan jedhuun Ziyaad barreen bartee. Isin eeyyam. Isaaniin jedhama. Isaaniin jedhe. Jechuma malee. Jechuma gartee achirratti haa fakkaatuufi malee waan dhugaatii miti.
Abdulkarim illee taane booda Abdulkarim fi nu fi warra afran kanaa fi Abdulkarim addaan dhoogan ijoollee nutti dabalamte isaan waliinu nuti abdima jirra yoo isaan dhufanillee hin eegan namni akkasinitti hin dabalamne as